أما إبر برسنالي سيانة. أنا كراغاني أنا أمتا وغاري كنا أمتا كان قابل أني كنا قلت. سيادة جين. أوكي. كيسد. وانا. بقى كم مدة قاعد سنة الموتي بقى كم مدة. نبي محمد. عليه السلام. أبي أمي أيوة. يسوع سيرجع مع ربي. أكمل مسلم أدري. أبراهام السلام هون. والله يدرس اسمه بنته ولا جه. أكمل مسلم أدري. سرير. مسلم يتوقع. نبي محمد. نبي محمد. نجا والله إلا أواز لا استيلن كابينو بيجي. كارا جنة تنا مكين جو كارا وقا إذا تي مسلمون تتغرسيسه ده واقعي يورا ده كارا تغرسيسه ده مدي. أكل. يسوع سيسمو كارا أغرسيسه توري واقعي يورا إرجما إرجتاي. السلام هون. كرم واقعي يوجي سوبر. برون تركوا بر. maal gaafachuu barbaadettanii gara gaafii kiyyaatti yeroo dhufu iddoon gooftaa Yesuus qabuu fi iddoon Nabiyyuu Muhammadiif qabu musliimni garaagarummaa guddaa qaba. Akkam. Ni garau. Erga lamaanuu ergamaa ta'e Yesuusis kabaja godhachuu qabu musliima birattis. Kabaja akkamitti godhate? Wazir Syekalla. Yeroo namni tokko tokko warri hubannaan isaanii hin galle warri ilaalchi isaanii fayyaan taane Nabiyyuu Muhammad yeroo asirratti arrabsanii ijoollee musliimotaa immoo aaraniiti Yesuus arrabsu. Okay, kiristaanaatu Nabi Muhammad arrabseemi? Yeroo akkasii. Okay, kiristaanii Nabi Muhammad wayyaa amanaa? Aman. Yesuus ni amantan moo namantan? Aman. Ifi arrabsitan kakkamu irraa isin dhorkina? Irraa dhorkuu miti ani warra ilaalchi isaanii fayyaa miti namni nama arrabsu fayyaa miti. Kiristaana keessa isan kiristaanatu irraa dhorkuu qaba faa jechuun nuti isin dubbanna akka isin jedhu ammoo waan itti amanu tokko ifa arrabse an amma taa'ee Nabi Muhammad yoon arrabse islaamnu nan dhiisu. Inni soo sirraa. Inni soo lan nan dhiisu. Yesuus akkasumatti nuti dirqama isaaniiti Musee Yesuus aboodii isaa akkanan godhina hin ajjeefamu Waaqayyoon gartee hin jaalata gartee yakkatti hin dabarsu nama jaallatee filatee biyya lafaatitti erge abiyyuun nama filate tokko hin tiisa waardiyaa sukuriitti godhaafi Waaqayyo seexaaninu Yesuus Kiristoos akka ergamoonni gartee isa baadhatu beeka hin beeka akka jedheen ergamoonni Waaqayyootu ati akka dhagan fuune si baadhatu jedhee ni beeka seexaaninu isinarra diddan akkamitti duriyyee tokkotti shiftaa tokko dabarsee birrii 30 gurguree mukarratti fannasutti dhiisa Waaqayyoon itti cubbuu namaa dhiisuu danda'u in ajjeesin kan jedhee Museetti seera kanne ammas deebi'eetuma gartee ba'uu keessatti nama 3,000 leewwota gartee Waaqayyoon ajjeesii fide jedhee nama 3,000 ajjeese Museen abboomii kurnan fudhatee dhufee hin ajjeesin jedha kararraa gadi bu'eetuma nama ajjeesee fide Waaqayyoon abboomii kurnan keessa hin ajjeesin jedha Yesuus Kiristoos ajjeesaa jedhee ajajee jechuun ammas maal jechuun nama kurnan ajjeesuun yakka أنا أجلسون يكا. مرافقكم ما شوكيتوا ما خانر راي وني. سي أجلسون يكا. ونسون بورميداسي ما لاني. يكا مالك. تنشرو كم. أجلسون يكا. كارتين لبونا نمان نجلس لبونا نجلسنا جرا. أمو. لبو يسوع أجلسون سيمبر. كم أمتي. نما كل كجوبون كم نكنا. كنا تو إنه ركنا رأسه. Perlu jerawat. Mana wazir? Ama kan apa nama? Ozo. Atra wazir. Kada kabate anni Yesus tu kesan. Nabi Muhammad tu kesan Tokko ni sungguh tokko sih. Ramuse undisi. Biasanya jerawat itu? Namni Islam antuk. Nabi yo tarajo tahu. Allah SWT yo tin amanne. Islam atau undendes. Undendes. Wan sinjadu. Yesus Kristus. Kara jirenya kara Waaqayyo yamame. Ani kara ada jechuun qaba hongerra caafamu qaba. Sigaa fadha yaadu bageeti. Karaa sirrii kan ta'e namni geggeessaa ture Museen. Kasaba abiyyiin biyya tana karaa paartii badhaadhinaatiin karaa paartii badhaadhinaatiin hawaasa duratti oofu jira. Karaa jechuun abiyyiin karaa isaatiin ta'u jirti biyyi sun duratti. Itoophiyaadhaaf karaadha inni
akkas ka jechuun kanuma karaa Yesuus karaa dhaguu jennu karaa makiinaa irra oofanii miti bar barnoota inni barsiisu dubbii waaqayyoo irraa dhageessana barsiisu. Walii galee? Sirriitti walii galee. So kanaaf malee waan jedhu kallattiin kan caafamee jiru obboleessa koo macaafa keetii irratti tasfaayee kan koo Yesuus Kiristoos kallattiin kan caafame ani nama jedhame ani waaqa jedhame. Ani nama jedhe. Allage kana nama jechuu jirra. Arrabsutti hin jiru waan wangeelii jedhe Yesuus nama jedha fudhadhaa jenne waaqayyootu ergee waaqayyoo jaalatee ergee. Walii galee karaa waaqayyoo barsiisaa jireenya itti hama. Yesuusitti yoo hin amanne sabni Israa'el yeroo sana akkuma warra saadiqoota faarisoo agartee mormitu warri isa hordofe jireenya bara baraa argata. Mana abbaa koo jedhe jireenya mootummaa waaqayyoo san argata. Warri isatti hin amanin abidda argata warri isatti. Warri Salamoonitti amanes akkasumatti warri Abrahaamitti yeroo sanitti amanes akkasitti arra jaarran keessa jiru jaarran Nabi Muhammadi namni Muhammaditti amanne ibidda deemu barreessa kan koo. Yesuus nuti itti amana. Maaltu itti amanne isa hordofuu san ta'e ergamaa rabbiiti. Saba saniif rabbiin argee karaa waaqayyootti itti hame gariin jannataan gammachifame gariin ibiddaan gammachifame kanumatti itti amana garte. Waaqaa miti saalqunnamtiin alatti Yesuus dhalate ta'uun waaqa nama gootu. Waaqni gartee haadhaa fi abbaa malee waaqni gartee dubartiirra dhalatu. Namni gartee haadhaa fi abbaa malee dhalateef waaqan ta'u. Namni abbaarraa dhalateef waaqan ta'u. Namni dubartiirraa dhalateef waaqan ta'u. Namni qunnamtii saalaatiin dhalateef waaqan ta'u. Namni gartee yaani maal jettaniin namni waan adda addaa dinqii adda addaa hojjeteef waaqan ta'u. Waaqayyoon kaleessaas waaqan geeddaramu arraas waaqa ani namaa miti akka namaati miti hin gaabbu hin geeddaramu jedhe. Waan si jedhu Roomee tokko 22 irraa ilaan gaddamsa diyo dubbiste ulfina waaqayyoo osuma beekanii jedhe Paawulos waaqayyoo isan duune san nama du'utti geeddaran jedhe eenyu warri geeddare nama du'utti Pheenxee malee Islaama eenyu waaqayyoon hin du'a Timooteos tokkoffaadha ja'a irratti Inyaatu ingeeddaramu kanaaf ati bar Islaama si jenne harkuma tokkicha qofa ol qabdee waaqayyo yaa abbaa yaa gartee abbaa jechuun yaa uumaa waa hundaa isuma sana kadhadhaa keessa yoo kadhattan waa'ee kadhannaa keessatti yesu na kadhadhaa takkaa hin jenne yaa abbaa yaa isa waaqarra jirtu sooraan raafi baruu nu kenni cubbuu keenyallee nu dhiisi maqaan kee waaqarratti maqaan kee ulfaatu lafarratti isaa ulfaatu yesuusii miti kan kaa yesuun abbaa kadhadhaa jedhe yaa obboleessa koo kanas hin jechuu jira kanaaf kootu gara Islaamaa fi rakkini wangeelumaatu gartee waa hundaa sii galche quraana osoo ta'een Rabbi tokkicha masal yoo akkanaan biyya lafarraa deemtu taate jireenya bara baraa saniin wal dhabdee ibidda bara baraa sanitti galuun kan kee shakkiin qabu waaqayyo bukketti ana bukketti waaqa biraan godinaa jedhe abboomiin tokkoffaadha maal jedha abboomiin tokkoffaa agartee tasfaa koo akka waaqayyo baas ka'uu sana abboomii tokkoffaa sana qofa naa hin ta'a qofa takkituma tana jennaan anis bishaan kanaan dhugaa maqaa waaqayyo tokkichaa sani maqaa abboomii tokko abboomii sani munzirulumma kotani Assalamu alaikum Waalaikum salam. Aisa kotan Jira Ustaz, semua jira lagi pacar. Ora ganama kana wate konnal sise farra Logikuma faccia. Taswayin bade. Injira banne. Wanni takka dubbe abboomii kurna fasana laalu jira tokkoffaa. Tokkoffaa masana mi fura churi dem qaidaan sa bishaan qabateeraati. Takkita san amma yoo takka sana maddee mashaata qabsiis. Haala kan kun raajota sobdoota dura dhaabbata amma muraajota sobdoota irraa dubbata maal gootu nama akkisi. Ajiib. Ma yoom ani raajota sobduurra maal ban dubbata raajota sobduu deeggartuu raajota sobduutii miti. Maal ummata sobee hafuura reetti jedhee hafuura olaa jedhee nama kabade nama kuffisu maqaa isaan jiraan turre ummata ustaadii. Maal jettu? Fakkeenyaaf yaada biyyi xiqqoo ani ummatan jechuu koo osoo hin taane siis nan jaaladha. Si yoo si jaaladhe nama hamaa kee dubbatu amma an fakkeenya bosoma. Maal hamaa miti kun cubbuudhaa wal deebisuudha malee kun hamaa walii dubbachuun jira mubarri. Kanan jedhe malee ani maabarraa jedhu sobduu deeggara. Maali ummata keenya ummata nagaa meeqa namni sammuu waa gadhiisee kunoo kabalamee sammuun qabachuu diddaa jira waa tokko hin qabatu kana booda gaafa kabalame booddee. Ummata keenya kaballaa biyya lafaatiif kaballaa guyyaa borii jalaa baasuu qabnaadha nuti kaayyoon keenya. Bahuu qabwanis kanan deeggara kan. Maala toon dubbatinaa hin kaasinaa ooma akkasee jechaa turte ustaasira. Lakkani fakkeenyaaf ati situ sirriidha moo jedhee uummata murtoo naa miti aanarraa eebbise kan warraan lafa kana irra jiru firdiin kiyyaa miti. Mee maaliif waa isaan jedhan baasii dubbisi meerota?